السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا ماتي أم أجاب أكم جرتايو يا هركفوني وردفتوني من تابر اللي جرتو نجا حسان بجني جاتات نسنين جتشاب بولوتاكو أكو مركو جرتان فيديو ردي ماسكين إسين دبتي إسين في الراكاس تكوني فري أنا مسني في ديك أنا جتشولا وان تكو تندبلتني وان تكو تنهم نان قفا أنن كنافي فريتنا قفا لمن جرا قفا فيدمتني فول خيستو warroonni maadiyaatii fuula keessanii isin rakkisee nurraa baduu didee dawaa maadiyaatii jettanii karaa tiktookatiin fa'a wallaahi gaafii tokko lamaa miti jechuudha. Waa'ee maadiyaatirraa kan gaafatamu dawaa akka jabaatti ajaa'ibaatti uummanni arabaa fi uummanni hindootaatti fayyadaman isinii fideetiin dhufee jira. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana jechuudha. Anillee dhimmootiyyuu inshaallah uummata kiyya kanaa maa hin qoonne jedhee isinii fideetiin dhufee fireen tun biyya keenya keessatti illee ni argamti. Firee tana firee qobboo fakkaatti hinjiraami malkii bifa qobboo qabdi burraan burreedha garuu xiqqishuu amma firee xaafitii jechuudha. Firee tana erga bitattanii booda hindaayitan kallaaxaa keessatti yookaan xaahunaa keessatti akkuma namni itti daakaa jiru kanatti bulleessitanii sirritti bullaa gootanii daaktanii jechuudha. Fireen tun biyyoota keessatti ni argamti garuu wuddiidha jechaan dhaga'e namoonni biyyarraa na gaafatan natti manii jirani himee fi jennaa wuddiidha naan jedhanii jedha. Biyyoota arabaa keessatti immoo naannoo simsimni yookaan immoo habirrishaad akkasuma firaafireen xiqqooleen akka maashiyaa firee goommanaa fireeolee hedduutu jirti. Xiqqooleen tunni miti yaansuuna kanneen faa kammoona kanneen faa hin jirani qondo barbaree kunniin faa filfila asootii naannoo akkasiisanitti argamti fireen tun jechuudha. Addatti illee mootu naannolee zayitaa mu'axxaraataa garagara mukassaraatittis ni argamti wanti tun awwaan argeefi jechuudha. Firee tana biyya arabaatitti moolii kamuu keessatti in argamti na fakkaata yeroo bakka hedduu deemee argee jira jechuudha. Yeroo hedduu wantoota nama furdisa waan bituuf yeroo bitu sana isii tanallee ni argaa jechuudha. Dhisnee galaa miti. Inna in argattan biyyoota arabaa keessatti moolii fi yookaan suuqama dhayitan keessatti naannoo kamuu yoo dhayitan gaafachuu ni dandeessan bifa isiitiin jechuudha. Eegaa daayitanii isaanii irratti godhattan jechuudha. Amma daakee bulleessitiin jira isaanii irratti godheetiin jira jechuudha. Amma waan hagatanaa isaanii hagatanaa qopheeffattanii maankaa lamaa irraa maankaa jabaa maankaa guddaa jechuu lama yookaan maankaa xiqqoolee maankaa afurii itti gootani. Hamma kanatti immoo aannan hanga ka argitan kana aannan kun kaartoonii kana haliib maraa'ee yookaan immoo haliiba jaarikaan illee hin ta'a aannan mi'ii ta'uu qabaa jechuudha. Itti gootanii yeroo itti gootan kana bishaanuma taliila fakkaata. Bishaan taliila kana waan tokko fuula rakkamina dhaabatu hunda jechuu dandeessa. Garuu daqiiqama takka akkana waliin kurtaa akkuma isin argaa jirtan ejuma keessan duratti kun akkanatti yeroo ani waliin kuru daqiiqaa keessatti odumaalumaan dhahu yooma san furdataa jechuudha. Akkuma arguu jirtanii yeroo san furdatee wal harkisaa akka ajaa'ibaa kanatti namatti tola. Akka lasgaatii furdatee wal qabataa hin xoobu jechuudha. Namarraa gadi hin xoxxoobu jechuudha. Yookaan xapxap hin jedhu fuuli wal qabate fuula keessa irra isiniif uffifamaa jechuudha. Egaa obboleewwan tiyyaa fuula keessan qulqulleessitanii erga dhiixanii booda keessattuu warri maadiyaatiidhaaf barbaadan itti deddeebisaa fayyadama. Hin hifatinaa gogaan ilma namaa kun wal dhaba hundi keenya fuulli keenya wal dhaba rabbiin siif wakiila sii godhee kanaan maadiyaatiin fuula keetii sirraa gadi lakkisuu danda'a waan ta'eef osoo hin hifatin osoo hifadhe hin jedhin guyyaa guyyaan itti dhiyaadhu waan kana fayyadamii fuula kan kee biyaansi miilaali torbee tokko keessatti jechuudha. Warri maadiyaatii qabdan kuuwwan keessan immoo fuulas ni diimessaa fuulas ni bareechisaa fuula goggogillee goggogiinsa fuulaan ni balleessaa gogaa keessan hin jiraa miti. Kashana ta'u ni balleessa waan ta'eef fayyadamuu dandeessan normaalii dawaadha waan gaariidha jechuun miidhagina dabala. Garuu immoo warroonni maadiyaatii guyyuurraa fayyadama. Warroonni yaaduma keessan barbaadan nama yaaduma kiyyoo dibadhu qallaal fuula naan bareechisu wallaahi fuulli kiyya lallaafi natti miidhaga jechuudha. Maadiyaatiin irraa balleessaa fi miti kan dibachaa jiru isin agarsiisuuf dibachaa jira garuu gaafa nakkee dibadhuun qaba natti tola bakka. Inna isin warri maadiyaatii ofirraa balleessuuf dibattan itti deddeebisaa guyyatti jechuudha. Haga torbee tokko dibadhaa laalaa fuula keessa irra wuxxeetii ajaa'ibaa argitu wallaahi billaahi. Warroonni arabaa fi hindoonni baay'inaan ka beeksisan isa kana jechuudha. Hedduu laalama hedduu karaa koomentii illee yaanni babbareenni kennamaa jechuudha. Fireen tun firee ajaa'ibaati. Ammas warri ulfaatina gara malee qabdan ulfaatina gara malee isinirraa balleessaa jechuudha. Akkasumallee borcii garaa keessan keessaa duhuna garaa keessanii karshaa keessan duhunni sun akka badu taasisa. Akkaataan itti fayyadamaa immoo maankaa tokko
wanni wajjin burcuqqoo tokko bishaan burcuqqoo tokko wajjin inshaallah isin hojjedha yoo heeyyamamaa taataniin hojjedhettan gara koomentii natti himaa akkaataa burcii ittiin balleessaniin isiniif hojjechuu danda'a. Ammas immoo isinitti himaa bishaan burcuqqoo tokkotti gootanii bishaan burcuqqoo tokkotti gootanii fiddanii maankaa tokko immoo firee buzuurishii ijatu sanarraa itti gootan ergasii daqiiqaa 10 qadaaddanii dhiistan erga dhuftanii buqqistanii booda waliin dhuftanii maal gootanii loomii gimmaasha fiddanii itti gadi cuunfitan waliin dhooftanii sa'aatii misaa booda burcuqqoo tokko yookaan sa'aatii iraataa booda burcuqqoo tokko guyyatti al tokko qofa fayyadamtanii jechuudha. Ulfaatina gara malillee hir'isa burcii keessan akkasuma duhuna bakka maletti margullee ni balleessaa jechuudha. Egaa waan hedduu faayidaa qabdi rifeensallee ni dheeressiti akkaataa hedduun itti fayyadama salaaxaa wajjin waan garaagaraa fayyadamuu ni dandeessanii dhugaa dubbachuuf firee feemasa jechuu dandeessan jechuudha. Firee tana garuu namoota keenya biratti hin beekamne namoonni hin beekan jechuudha. Akkuma isin jirtu kanaayyuu argan eessa argamtii gaafii heddummaatan jechuudha. Anis biyya keenya keessatti hin argine biyyoota ormaa keessa garuu bashbashii isiniin jechuun barbaada buleewwan tiyyaa fuula keessan haala kanaan waliin geettanii dibdan dura garuu fuula keessan qulqulleessuu hin dagatina. Fuula saamunaa foolii hin qabne fuula keessa erga qulqulleessitanii waliin geettanii fuula keessan guutuu dibattan ija jalallee jechuudha. Gurraacha ija jalaa warri qabdanillee fuula keessan haala kanaan hin dibattanii hamma isinirra goguu daqiiqaa hamma inni fudhatu innuu sa'aa inni gogeessinuu beektanii hamma isinirra goguu dhiistanii akka ajaa'ibaa kanatti isinirratti goga yeroo isinirra gogusanii maashaallah fuulli keessa yoo irraa kaastan akka lasgaatti wal qabatee ka'a malee irraa hin harca'u yookaan wanni isin qotoottan hin jiru jechuudha. Bakka takkitti isin qabdanii ol qabdanii jennaan akka jiru fuulli guutuun bakkuma tokko gadi lakkisaa jechuudha. Eegasii isinuyyuu argitanii saamunaa foolii qabuun fuula keessan hin dhiqatina. Amma kireema garaagaraa fayyadamuudhaan fuula keessan karaa aduutti gadi hin ba'inaa. Biyya ormaa kana keessatti of eeggannoo godhuu qabdanii hiqaabeetii keessa yookaan matbaha keessa yeroo hojjettan fuula keessan shaffanadha. Keessattuu iddoo shunkurtii itti dhaabbastanii fi wantoota akka samakaa wantoota akka urgaan akka badaa kana keessa abada yeroo hojjettan fuula keessan osoo hin shaffanan hin hojjetina akkasitti isiniif gaariidha. Bakka garii jira kan onni hin qabne kan mukayyifa hin qabne asa wajjin isin micha'aa jechuu fuulli keessanii fireen isii kun akkuma argitan tana fakkaatti. Hedduu xixiqqishaatti garuu bifti isii kun bifuma qobboo fakkaatti akka isin mul'atuuf addatti akkasitti itti gadi qabee waraabee bifa qobboo fakkaatti jechuudha. Burree bareedduu isii xixiqqishooleedha garuu buzuurishii jedhamti yookaan ishee sayid jedhamti. Ingiliffaan jechuudha. Akkuma isin mul'atu ni mul'ata jedhee yaada addattoonni baasee akkanatti isin fidee fi akka isinitti mul'atu qophiilee wanti nagayaannaaf oola viidiyoo yoo isinitti tole. Like gochuu hin dagatina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan feetan kara komentii nagaa fadhaa isiniif deebisa.